Jitu bilbili koo emina mana ilaaluu. Eenyu bilbili? Abdiin kee kun immoo yeroo hundi Annaati. Mutan jiru gammichi siqeetii dubbatu. Gara kanatti siqeetii siifan ilaala. Hello Obdi. Hi Obdi. Akkam? Fayyaa keessa jirtamti. Galata Waaqaa nagaa kooti. Suma hojii kan ture garuu baay'ee gammadee irratti bilbiltu. Biyyi hunduu nagaadha. Rabbi faa galata fayyaa kooti Obdi. Nagaa kooti Rabbi faa galata fayyaa kooti. Namni akkasitti dhufu daddafnaa jettee turte jiituutu. Mindaan koo boru qaqqaba. Guyyaan 29 miti. Boru fudhadha. Abdii koo akkam garooti. Anis akkanuma si jaalladha amma. Kan Rabbuma walitti nu fidee daddafka. Rabbuma walitti nu fide dhumoo. Anis na sin jaalladha beektaa. Dura yaada baay'een qaban ture waamaa beekan dhiphadhan ture. Itti gaafa walitti aniifatu walitti dhufnee jirti garuu yaada keetii dhiphina koo naaf hirmaattee ani siif jira naan jettee dhiphina baay'ee isa waan naa hirmaattee fabdi. Anis jaalalli kabajni guddaadha. Waaqayyo garuu malumaatti cimsee waa dhaaba. Amma isin jaalladha na jaalladhu. Maal godhu tollattee koo mana itti agarsiisa. Tole. Waa'ee tokko namatti tolu. Hojiirra jira jaan ta'eef abdii koo booda xiqqoo ture siin bilbilaanii. Ani xiqqoo ture siin bilbilaa abdii koo tole. Okay. I miss you. Yes. Abdii bilbilee. Maal jaallatatti gurgurtaa dhumoo? Wayii abdii. Ilaali footoo inni naaf erge. Ilaali footoo isaa. Baay'isnee. Maalitu baay'isnee? Ani meeqa hin jiru? Ani fakkeenyaaf waan meeqa si fuuldura jira, hojii meeqa si fuuldura jira. Beellama qabu fi iddoo sirra jiraatu ganaa amma kan faanaa sun. Abdiidhaan ganaa Itoophiyaa irraa sinaa bilbileen. Itoophiyaa irraa miti maaf Ameerikaa irraa siin bilbilu. Abdiin nama dhuguma gaa'ela keetis waa'ee miidhaa keetis yaasofsiisee booda miti waa'ee jaalala kan sitti taasisu. Jalqaba waa'ee qarshii si gaafata malee jalqaba waa'ee nagummaa keetis hin gaafatu miti. Ani waan si jaaladhuufi. Na jaalatta garuu ammati na caalattu caalammoo abdiin akka na caalina jaallatu nan beeku. Jiitu dhuftee? Hojii sirra kan dhiise miti? Birrii argee koo gaarii naan jedhee naa bilbile abdii. Qarshii meeqa argite? Birrii Itoophiyaatti 50 bichaadha baafis. 50? Ma xiqqoodha. Jechuun hin barbaade ture ijoollee irra liqeeffadhee walitti fidee tan akka qubitti wal sassaabee argee. Isayyuu akka qubitti liqeeffattee argite? Motora bite footoo sana ergee mammoo mana ijaaraa jira. Mana ijaaraa jira. Hanqee kun baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee. Xiqqoo shuma qodhu deemaaf kan taa'e iddoo kana waan sitti taasifamu qaba. Ani garuu hanqee baay'ee na gaddisiisa. Ani immoo gammachuu guddaa natti dhaga'amu otoo argite. Akkamitti namni namaa qarshii hergee dhufee akka waan akkaawuntii kee irratti galfattee qarshii hergee koo namaan jedhama. Abdiidhaan abdiirratti ni argee. Abdiin maalidha? Abdiin naaf abbaa manaa koo kan hin boru tabdadhee kan hin boru jaalladhu kan waadaa walii gallee. Abbaa manaa mana jaaree motora hojjechiisu otoo baankiin galchuu mana jaaree mee hundumaa guutee akkan eegu waadaa naa galee jira. Ani kan kee kun baay'ee na gaddisiisa. Maaliif yeroo hundumaa kan kee kun na gaddisiisa abdii irra waan jibbite garuu maal qabdaati? Ani abdiin beeku. Ani beesin beeka malee abdiin beeku. Asi nagarsiisa nagadisiista. wal baraa jennaan situ dideeka. Nagadisiista.
Askee saatoon boqotiin akkuma nan hojjedhu kanatti hojjetta. Guyyaa gaafa tokko uffata gaarii uffattee hin beektu kana uffannaa. Miti garuu 50 isaa ergitee dhufte. Bilbila itti qabattullee bilbila nagaa miti bilbila sirrii miti. Garuu akka waan guddaa gootetti akka nama waan guddaa argateetti gammadaa dhufte dafqa kee xuruurfattee akkana tokko lubbuu gosi fadhaa banaan jedhu tokkos yeroo hundumaa boqonna innaatti. Guyyaa gaafa tokko akka namaa wayyaa gaarii uffannee beekna. Akka namaa bakka gaarii deemnee beekna. Kun onnaa isaan manaa ba'an sagalee keenya ol fuunee dubbanne. Ati garuu maaliin akkasii tuqenaaf hin galu? Dafqa kee tokko lama jettee lakkoofteetti itti kennitee dhufte. Maali keeti mee? Tajaajilaadhas mee tajaajilas mee? Osoo tajaajilu na kaadaare. Tajaajilaadha mee? Ergaaf aada barsa. Kan akka keetii meeqa laata? Otoo hin boqotiin armee kee quba hin qabdu. Armeen kee yoo na nyaattee ciistii hin nyaattu quba hin qabdu. Hin yaadattu. Ganamaaf galgala sitti haasa'u. Ati galeessa kadhattee fuula waaqayyootti kan dhiyaattu amma waa'een kadhataa sitti mul'atu. Jaalalli maatii keetiif galeessa qabdu. Isaaf bakka kee guutuu dabarsitee laatti. Maaliif? Yoo jaallatanis mee akkanatti miti. Bareedduu koo siin jedhe bareedaa koo jedheetuma callisi. Ani siifan ani siin jedheefati qabeenya kee hundumaa baastee maatti kennita. Maaliif? Mee na ilaali. Amma xinnaa yaaddu na dhoowwatetti shattikaa? Si dhoowwataa miti. Ani namni hundumtuu hin amanamu jechaa jiru. Namni amanamu baay'een jiru. Namni boru haadha manaa koo taatii jedhu baay'een jiru. Garuu ani wanti sitti himu namichi kun siin ta'uu jechuu miti. Si ta'uu danda'a. Garuu dafqa kee tokko lama jettee maaliif isatti kennitaa? Atoo boru maal abdattee jirta? Humna kee fixxeetta. Akka dubartii deessee dugdi si dhukkubaa. Sababii hirriba hin qabneef ijji si dhukkubaa mataan si dhukkubaa. Maalitti boqochuudhaaf? Hello Obdi. Wayyaa Obdi lubbuu koo akkam? Siif jira kunoo. Wayyaa Obdi lubbuu koo akkam? Jira kunoo. Obdi koo ani koo maddee xiqqoo maatiidhaa naa bilbilanii turanii. Yeroo bilbila kee fuudhu waan yaadaa ture waan natti dhagahame hundumaa nan dagadha. Waan hundumaa na dagachiis ta'atiin malee maatiin naa bilbilanii birrii barbaannaa mucaa wayii dhukkubsatee maatii keessa mucaa dhukkubsatee hospitaala ciisee jira jaatee fi birrii barbaanna naan jedhani. Kanaafiyyuu birriin kaleessa asitti ergee ture akkuma jirutti akkaawuntii maarmee kootii irratti akkanaaf dabarsitu barbaade. Eewwa Abdii maal jechuudha? Ani koo birrii sakkaleessa sitti ergee maatiidhaaf haa ta'u inni kuni booddee immoo nan ergaa jechuudha. Akkuma kana dura qobii waan argee ijoollee irraa barbaade walitti qabeetanan ergaa jechaan jira. Birrii narraan qabdu maqaa koo dhayini. Maal jedhaa akka jirtu naaf galaan jiru. Sin jaalallee birrii kee malee. Eewwata akkanaa isaa jiru naaf hin galle. Abdii sakaleessa lubbuu koo siif hin kenne naan jedhee birrii na harkaa guuraa turetu warra akkas naan jedhaa jira moo? Kanarra naan bilbiliini. Humaayyuu na biraan qabdu. Lafti inni wajjin binnee hoo? Motorni siif biteera naan jechaa turte hoo? Lubbuu koo siin kenne naan jettee biyya ormaa keessatti akka lubbuun koo ba'u goota? Dhimma keetii? Daftee qaqqabatte dhiisi. Kun akka kanaan jiru.
Abdiin Mana makeetii. jiran abdii nama biraan itti haaseenatti fakkaata. Maalinnaa duraannaa bareedduu koo dhusa sitti fakkaanne? Innaa jalqabarra nagaa gaafattu sitti fakkaanne? Wayyoo. Birri maalirraa qabdaa? Motoroo. Motora maalirraa qabdaa? Lafoo. Wayyoo masi barbaade birri keen barbaade. Hadha kaasee bilookii lansi galchaa bilbila kooratti sin bilbiliin yaan ijoollee qabaa anaadha manaa qabaa. Argitee? Akkasi. Wayyoo. Maaliin godha? Akkasi. Duraaf duuba namaa ta'uu hin beekiin. Eessaa baheessaa ta'uu hin beekiin. Mana fincaanii qulleessaa. Irriba dhabaa. Meeqa birrachaa. Hojjettee itti ergite. Wayyoo. Otoo har'a obboleessa keetu dhukkubsate ta'eeti qarshii keetiin illee siif hin qaqqabu. Argite? Meeqa takka keetti goyoonfamaa jira laata? Meeqa takka keetti dafqashee dhabaa jira laata? Dhugumna itti fakkaate mi? Of hin jijjiire jettee manaa baatee meeqatu dafqashee namaaf laataa jira laata? Meeqa jaalalaan goyoonfamee boolatti deemaa jira laata?